Yesus bara baraan gooftaa. Kanaaf gara Waaqayyootti maaltu yoo deebine maaltu nuu ta'a kan jedhu qabxii 5 lafa kaayatanan walitti qaba. Gara Waaqayyootti yoo deebine maaltu ta'a? Positive isaa qofa naasaa. Gara Waaqayyootti yoo deebine tokko fayyaa guutuu arganna. Achirraa kaan. Fayyaa akkamii? Fayyaa guutuu. Yoo mataan dhukkube hin jennu taana maqaa Yesuus hin jenna yoo ta'e. Akkuma dura dubbadhe biyyi lafaa kun rakkistuudha. Phaawulos fa'aa turaniiru. Phaawulos lallabaadha. Sagalee Waaqayyoo baatee deema. Dhukkuba qabamuu qaba. Qabamuu qaba. Qaba. Dhukkuba baay'ee qaba. Phaawulos hiyyeessadha. Phaawulos dhukkuba akkas cinaacha keessatti dhukkuba qaba. Hiyyeessa gaafan jedhu hiyyeessa sinii gala. Sababii waan ittiin nyaatu barbaadu waan akka afaan asitti sinii galu firaashii cidiifaa hodhee gurgura. Dukkaana hodhaadha sagalee Waaqayyoo. Kun jechuun tirfii sa'aatii isaatti waa hojjetee galii argata jechuudha. Nuti akkasuma gara Waaqayyootti yoo deebine waa nu deebi'a. Phaawulos cinaacha keessatti dhukkubuutuma jallatee deemuu nagaa qaba. Fayyaa guutuu qaba. Anis amma kana isinitti himuun barbaade gara Waaqayyootti yoo deebine inni guddaan fayyaan keenya guutuu ta'a. Fayyaan keenya guutuu ta'a. Kana jechuun waraansi hin jiru jechuun miti. Congaarraan hin jiru jechuun miti. Dhibeen dugdaa hin jiru jechuun miti. Eetuma si dhukkubuu Yesuus gooftaadha jechuutu jira. Ameen. Mee warra mana keessatti Yesuus gooftaa ta'e. Raasaa Ameerikaa keessan mana keessatti gooftaa warri taasifatte. Mee warra Yesuus gooftaa ta'e harka keessan sochoosa. Yesuus gooftaa. Dubbadhaa Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Waa'ee ban jedhe malee gooftaa akka ta'e hin beektan jechuu koo miti. Namoota amma bara kana miini biifee keessa jiru gooftaadha. Miti? Mastaawutiin barriira jiru gooftaadha. Minaan gombisaa keessa jiru gooftaadha. Birriin baankii jiru gooftaadha. Afuurri kun maqaa isin irraa ca'a. Ameen. Meebbadha narraa haxaawudha. Gaaf tokko isinitti meera natti fakkaata. Namichi tokko makiinaa 12 qaba. Makiinaa 12 qaba. Yeroo rafu makiinaa isaa jalatti maal laalaa bula jedheera. Makiinaa jalatti nama kufa. Warra isinitti mee yaadatu. Warri kaan immoo amma gaafa inni tokko immoo sa'aa sin qabu, sangaa sin qabu, baajaaji sin qabu, galgala rafa. Ganama jarri lachuu ollaadhaa ganama naa ka'anii. Abbaa baluu waan dhageenya namni iyyaan bullee dennaan lakkamtuun iyyiine biyyi nagaadha. Inni kam? Inni baajaaji hin qabu. Inni abbaa makiinaa 12 halkan guutuu iyyaa bullee. Yoo rafu ammas gommaa jedhamu nama jira. Yoo rafu ammas yookaan waan ta'e jira. Fayyaan keessan guutuu haa ta'u maqaan Yesuus. Kanaaf ani Yesuus mana keessanitti maalidha kanan jedheef kanaaf. Eessa keewwattan sin? Yesuus mana keenyatti gooftaa gaafa ta'e Yesuus mana keenya irratti gooftaa gaafa ta'e jireenyi keenya nagaadha. Nagaan keenya immoo guutuudha. Ameen. Intima. Mamaan jedhu. Mamaan jedhu. Bishaanii waldaa hin dhiyeessu. Yesuus bara baraan gooftaa. Sagalee akka dhageenyetti jireenya keenya irratti yoo moosifanne wanti nu harkaa bahe nuu deebi'a. Hinuma naa deebi'aadha dubbadhaa. Mee warri sodaachaa jirtan dubbadha. Hinuma naa deebi'aadha. Inni dhageessee itti qajeelte sun sababii ati gara Waaqayyoo irraanfatteef yoo si harkaa qabame ganama kanaan deebi'a. Nan deebi'a naaf deebi'aadha. Waadaadha. Yesuus gooftaadha. Gara Waaqayyootti gaafa deebinu gaafa fayyaan keenya guutuu ta'a. Abbuutti jeeqamu. Asii ol raafnee ganama gaafa kaanu gadi garagallee jiru. Jira Yesuus.
warra fuura akkasiitiin rakkatan kanama asirra ayyaa. Nagaan keessa maqaa Yesuusiin guutuu haa ta'u. Jira Yesuus. Nagaan keenya guutuudhaan iddoo ammaatti. Mee Phexros dura boqonnaa 2 lakkoofsa 1 dhaqaa dubbisaame. Phexros irra sadura boqonnaa 2 lakkoofsa 1 namoonni argattan nu dubbisaa sagalee dhageessaatii. Phexros ammas hammina hundumaa hattummaa hundumaa of arguu dhabuu weennoo maqaa namaa balleessuu hundumaas ofirraa fageessa. Kana baqa namni fayyaan tokko kana qabaa jechuudha. Argitanii hamminni garaasaa keessa hin jiru taanaan maali namni sun? Hamminni garaasaa keessa hin jiru yoo ta'e maalidha? Fayyaan miti malee kana naasaa ture sun hin cima kana siin jedheef kanaaf nuti amma fayyaa maaliin beekna mataa yoo dhukkube fayyaa miti duddi yoo dhukkube fayyaa sagaleen waaqayyoo garuu akkas jedha nama hamachuun garaa kee keessa hin jiru yoo ta'e hamminni garaa kee keessa hin jiru yoo ta'e qabeenya namaa haxxummaadhaan butuun si keessa hin jiru yoo ta'e fayyaa guutuu qabda. Maal qabda? Fayyaa guutuu kan nu ajjeese gaasa kana sin nagaadha maraatuun eessa maraata? Isin nagaadha maraatuun eessa maraata? Jedhame? Maraatu eessa maraata? Sammuu akkas deebitan barbaadeetan nagaadha biyya